Uummanni Islaamaa roga hundaan amantii isaa guuttatee waan isin barbaachisu guuttatee akka dhaloota hin dabarsu illee roga namni muhaadaraa jechuun hojii taphaa miti. Waan hojii nama kaasaati, sana bulchuu namarraa kaasaati, gorsa babbareedaa keessa fudhatan. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الله وإياكم من البدع والنار والضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمحاضرات بكتنا المفتنون كبجون إذا قولوا كتب السنين درجة جدا ربنا تعالى جدا نقول الجلسون الجدا أكثر محاضرة بكا خيري إذا ورابطن بكا بدون خيري إذا فتن بكا يفاق يسن إذا قفص فتن وكتن ورا فائدة بدون إذا بدون دين إسلام itu akan apa? Dين كل هاي وبرد بابو هاي أمة bersifatu hawari bisa sehinu bukan nur andalagu دين كنا تفكرات نبي كنا عليه الصلاة والسلام جاء ربي نسير بر خاسر هنگا الدنيا راحول إذا قلتي هلا لك أمة كنا روبا جرمون دان تجاجون راحول بقول على كام مسجد كيسا بقول برسيسا محاضرة بقول جامع يرى أدان المثاني على برسيسا bakka muskilaan murteetti waliin yaamati waan murtee barbaadu murteetti kenna osoo humna barbaachistutti humna qondeessee bobbaasee tajaajila uummanni islaamaa roga hundaan amantii isaa guuttatee waan isin barbaachisu guuttatee akka dhaloota dhufuullee dabarsu leenjisee guddisaa tolchee dhumsiisuu irraa fuudhan ba'a alayhi salaatu wassalaam roga nabiyyu keenya irratti tajaajilaa tokko karamatti guutuun muhaadaraa jechuun hojii taphaa miti waan hirriibaa nama kaasaati sana boodduu namarraa kaasaati gorsa babbareedaa keessa fudhatan qalbiilleen gammachuu isa keessatti qoratti jijjiirama bareedaan irraa galan jechuudha akka soora tokko waan nyaatan tan dhuganii takkatti waan itti haajamu mana islaamaa Walaupun ulama itu terkadang dalam dunia, saudara bisa akal tidak bisa saudara bisa ibaratah, akal itu dia bisa dalam ibaratah, akal hawa sawal dalam tirat ibaratah, akal hakar itu bukan berusaha mudah bisa tidak, mudah tidak atau jarabu akal ibaratah, walau muhadarat kita berkebilan kita berkumpul qalbiin nama maxxantu uummanni islaamaa yoo marii akkanaa dhabe yoo tajaajila akkanaa dhabe ni dhaama ifaan itti dhaama gara diin wallaala kanaaf jecha galata isaa rabbii haa galchu uummata keenya diin islaam abbaan uumaa rabbiin dirqama nama haayu dhaloota itti fidaa itti dalagaa hojii agarsiisaa dabarsaa itti gaafatama jalaa bahaa namni kabarti dua rekan magara sama magara juga bukan kita namun kita saling bersalam kasih utama tang selalu dengar tajajulah uji itu lebih kena selalu mengerjakan kasih itu walau Islam berkata rata betul harus itu orang tahu juga di itu berada yang terbuka akan itu memang kemudahan baru terjun
warra abdiin boodaa isaanii kan waliin jiru kan ammallee ariira isaan biraa harkanu waan isaan booda agarsiisan harka irraa harkinee ittiin gammadu kana xiqqaan ol ka'a guddaan ol ka'a nama sadarkaa isaatti ol ka'a waan asirratti nu dabarsee nu dhageessisu kana nu gammachiisa abdii boodaa nu horachiisa akkasitti karaa guddinaa kan uumee jiru tokko kan itti fufannoo namoonni gaariin kan isa buqqisuun barbaachisu tokko akkasitti gaa yeroo keenya kaadhaa tanaas kabarakaa kan gargaaru haamuu akkatti dhaloota yaadaa hawwannoo baraachisaa hawwannoo nama duubatti isaan qabamne tanallee rabbiin guddaan keessatti maa gargaaru uummata keenya gaa bakka maddisiisuu gameetti kanneen dhuftanuu dhugaatii bareedduu dhugaatii gurgurtanuu warra fayyadu gurgurtaa gurgurtaa madda guddina keessanii waanuma teessan tan itti jirtan tuni warra faarisaa gurgurtuu nurraa galatoomuu da'aa faasanii warra kan ittiin ooltee boodboodaan irra warra addunyaan guutuu taphanii kana roota isaaniitti facaafatti rabbiin akkasii darajaa takkaan taa'ee warra rabbiin keessisu islaamni guddannaan ittiin guddannaa warra isaan guddatee addunyaa irratti sadarkaa diin islaam irra taa'ee rabbiin baatii sadarkaa jalan taa'ee kadii jala warra taa'ee rabbiin akkasitti gaa guddoon kana uummanni islaamaa bakki irraa guddina isaa fudhatu kana wanni yoo dhabe kufee xiqqaatullee salphatullee tana lachuu isaatii qabeenya isaatii haayyoo isaa guddoodha jala bu'ee irraa fayyadamee guddifachuu qabaa ifaa boodaan irra guddifachuu qabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi